Galanni kee dagatamu yaa harmee koos hin galunamu qawwee kan kee yoomuu hin cufamu na nyaachiftee garaa qabattee quufa kiyyaaf ofii gammaddee baatii sagal gara na baattee ana dayuudhaaf baay'ee cinqamtee na guddisuudhaaf waamee. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilmaan Oromoo kan ba'aa jirtanii fi kan seensa jirtan marti keessanuu ergaa gabaabduu wayiidhaan qaba jechuudha. Ergaa gabaabduu taateen qaba. Sunis waan amma deemaa jiru irratti. Akkuma beekamu mootummaan Abiy Ahmed kan nafxeenyaadhaan hoogganamu jechuudha. Kan sirna kufte deebisuudhaaf tattaafataa jiru. Guyyaa irraa hooggantoota keenya yookaan immoo qabsaa'ota keenya ni qabna jennee 18 akka isaan mana hidhaa maakilaawii irraa gara qaalitti jijjiiraman dabarsee jira. Iccitiin hooggantoota keenya gara qaalitti dabarsuu keessa jiru akka isaan yeroo dheeraa hidhaman kan of keessaa qabudha. Kanarratti xiinxaltoonni siyaasaatii fi aktivistoonni keenya yeroo hedduu waa tokko haasaa jiran. Fulbaana 30 booddee mootummaan hin jiru jedhu. Fulbaana 30 booddee mootummaan hin jiru jedhu. Fulbaana 30 booda mootummaan jiraate jiraatuu baate ummataaf waan faayidu tokko jirantti fakkaatu jechuudha. Sababni isaa Jawaar hidhaa jira, Baqqalaan hidhaa jira, Hamzaan hidhaa jira, Shamsaddiin hidhaa jira, Dajanee Xaafaa hidhaa jira. Sinii galee jarri kun hidhamuun ummata Oromoofiif salphina yookaan akka jarri duratti hin tarkaanfanne akeeka kaa'uu qaba jechuudha. Fulbaana 30 booddee mootummaan hin jiru. Mootummaan hin jiru eega jedhame eenyu kan bakka sana qabatu? Warri silaa bakka sana qabatanii mootummaan hin jiru jedhee namni tarsiimoo kana jalqaba baase Jawaar Mohammadii miti hidhaa jiranni. Aktiivistoota tiyyuu biyyaa dhufee mootummaan hin jiru mootummaa qabatamoo moo jara kanatu hidhaadha bahee qabata jechuudha. Kanneen yeroo ammaa hidhaan jirre jaarsoliidha jechuudha. Marraan hidhaan jiru, Daawud hidhaan jiru jechuudha. Hidhaan jiru jechuun mana malee sirreessaa hin jiru jechuudha malee hidhaa jiran jarriyyuu hidhaa jiran jechuudha. Kanaa manna fulbaana 30 booddee Jawaar mana hidhaan jirutu caala jechuudha. Jawaar hidhaadha bahee wanti hunduu kan guutamu ta'a. Mee haasawa Jawaar kana dhaggeeffanna. Tokkummaan as genne miti. Tarsiimaan as genne miti. Naamusaan as genne miti. Ammas tokkummaadhaan tarsiimoodhaan. Hayyee Jawaar Mohammad akka jedhutti gaafa qabsaa'u gaafa jechoota kana fayyadamu uummata Oromoo abdatee Oromoo tuna duuba jira jedhee tokkummaadhaan qabsoofnaa. Tokkummaadhaan diina hinjifannaa tokkummaadhaan as geenye jedha miti. Garuu diinni isa kana humna isaa paaworii isaa ilaalee nama meeqatu isa duuba jira gaafa hubatu isa kana maal godhe ofirraa hidhe jechuudha. Sini galee Jawaar hidhaa seenuun isaadha uummata Oromootiif salphina kufaatiidhaan mallee. Oromoo wanti beeku qabu waggoottan 28 darbanii fi nama qabsaa sagalee uummataa haqaan qabsaa'uu nama tokko dhabee jira. Namni inni dhabe suni aartistii beekamaa kan akka Eebbisaa Addunyaati. Oromoon Eebbisaa Addunyaa dhabee kan akka Eebbisaa Addunyaa ammoo waggoottan 22 yookaan 25 booda argate jechuudha Haacaaluu Hundeessaa. Qabsaa'ota dhugaa sagalee isaaniitiin qabsaa'an kan akka Usmaayyoo Muusaa dhaban. Jarri kuni weellistoota osoo hin taane sagalee uummataa turan. Dhabe waggootan 27 dura dhabe jechuudha. Deebisee Haacaaluu argate. Haacaaluu du'aan dhabne biyyeen isa tasalphattu. Haacaaluu dhabnee jirra. Haacaaluu sagalee miiliyoonota tokko ta'anii dhabnee jirra. Tokkichi isa miiliyoonii kan ta'u jechuudha. Haacaaluu duuba immoo Jawaar Mohammad dhabne. Jara kana lamman
argatuu fi Hacaaluu argatuuf waggoottan 30-50 nu gaafata jechuudha. Tarii nu arguu dhabuu dandeenya. Jawaariin dhabee Jawaariin hidhaadhaa baasuutti xiyyeeffate. Jawaariin gochaa Haile Sillaaseen Iyyaasuu irratti dalage mootummaan kun yoo Jawaar irratti hin dalagne maal jette jedha. Akkuma beekamu mootummaan PP kun badhaadhina ofiin jettu namoota akka kanaatiin of hoogganaa jirti. Mee dhaggeeffadha. Mul'ata ture hatattamaan furmaata ittiin laachuun barbaachisaa waan tureef mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa fi akkasumas bulchiinsi godina Shawaa Lixaa waliin mari'achuudhaan namni beekumsa qabu hayyummaa qabu PP biratti yeroo gabaabaa isaatti maqaan isaadha ijaaramee tajaajila akka oolu ta'ee jira. Maali jedhama? Dabalateenis hojiin misooma uummata buufata kanaa ol afaan Oromoo akkasitti dubbisa jechuudha. Akkasitti dubbisa. Afaan dhalootaa jechuudha. Barataan kutaa tokko akka isaatti dubbisuu danda'a jechuudha. Garuu inni akkanaa bakka guddaa qaba. Hojii gaggeessaa humna elektiriikii Itoophiyaati. Bakka guddaa qaba jechuudha hojii. Warrootni silaa nama amansiisuu danda'anuu fi jedhanii waan dubbatan dhugoomsuu danda'anu hidhaa ciisanii wallaaltonni akkasii ammoo bakkoota gurguddaa akkasii qabatan jiran. Anaa kan natti dhiyaatu fulbaana 30 booddee Jawaar mana hidhaa hin jiru. Yoo kam yoo uummanni tokko ta'ee mootummaa kanatti dhaabbatee Jawaariin baasuu danda'a. Malee mootummichi numa jira. Mootummaan numa jira, kan gabroonfatan numa jira. Maaliifi biyyi tokko kan isiitti mootummaa kuffisuu dandeessu waa lamaani. Tokko gaafa uummatni isiitti garagaleedha. Lama immoo gaafa waraanni gara uummataa godheedha. Gaafa kana mootummaan ni salphata. Har'a uummatni guutummaa guututti mootummaa kanatti ka'ee jira. Waraanni hoo uummataa wajjin jira. Fakkeenya fudhanna. Sudaan kaartuumitti walitti aansee ji'oota lamaan mootummaa Umar al-Bashiritti dhaabbate biyyi. Sana booda ajjeese waraanni gara uummataa gore. San booda mootummaa gabroonfataa harkaaf miila hidhanii hidhaa buusan. Humna kan qabu yeroo ammaa kanatti yoo waraanni gara uummataa gore fulbaana 30 booddee mootummaan hin jiru. Caaroon siyyuu hin jiru. Amma uummatni wal ta'een ka'initti amma waraanni gara uummataan gorenitti immoo mootummaan numa jira. Kamtu gabroonfataan numa jira jechuudha. Mootummaan gabroonfataan har'aatis booriitis ni jira. Aga uummanni ofirraa falmii tokko ta'een kuffisinitti aga waraanni gara uummataan gorenitti. Kanuma wanti naasa'u. Fulbaana 30 booddee Jawaar Mohaammed hidhaadhaa baasna yoo jedhame hin caala. Jawaarii hidhaa jiru fulbaana 30 booddee mootummaa kami eentu dhaqee qabata bakka Jawaar fa'a? Kanuma.